Akka mul'atan hordoftoota chaanaalii kiyyaa kan taatan akkasumas gara fuulduraatti ta'uuf kan maltaan hunda keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif yaa ta'u jechaa bakka jirtanitti har'a kan amma maamila haaraa ta'een isiniif dhufee jira. Isinis immoo na simadhaa jechaa akkasumas isinis Haayilee Tuubii Haphis jettanii chaanaalii kiyya sabiskiraayib naaf godhaa. yuutuubii banuudhaan viidiyoowwan gaddisu hunduma isaanii yuutuubiin daawwachuu ni dandeessu. Barumsa guddaa isiniif dabarsa jedheen abdii guddaan qaba. Kanaafis isinis immoo chaanaalii kiyya kana yuutuubiin galtanii Haayilee Tuubii Haphis jettanii chaanaalii kiyya sabiskiraayib naaf godhaa. Har'a kana immoo viidiyoo baay'ee barbaachisaa ta'e irraa barattu irraa barsiistuu jedhee abdii guddaan qaba. Kanaaf viidiyoo kiyya kana chaanaalii sabiskiraayib naaf godhaatii viidiyoo kiyya kana daawwadhaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'a kana immoo wanti hin qabadhee isin dhiyaadhe wanta hunduma keessaa wanta barbaachisaa fi faayidaa qabeessa ta'edha. Egaa isinis immoo waan isinirraa eegamu chaanaalii kiyya sabiskiraayib naaf gochuun irraa hin fatiinaa. Amma kana kallattumaan gara viidiyoo kiyyaattan isin dabarsaa. Egaa har'a kana viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe keessaa viidiyoon tokko isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo kiyyammaa dafee viidiyoo siistemoota baay'ee isinitti agarsiisa. Isinis immoo daawwadhaan isiniin jedha, irraa baradhaan jedha, irraa baradhaatti barsiisaan isiniin jedha. Kanaaf har'a kana immoo waan tokko isinitti agarsiisa. Isinis immoo bilbila saamsingiidha. Bilbila saamsingii irratti isinitti agarsiisa har'a. Bilbila saamsingii kana akkamitti akka haamii isa qayyaru. Fakkeenya haamii jechuun sararri neetworkii bilbila tokko ittiin kan hojjetudha. Isinis immoo qunnamee kan beeku hunda keessan namoota baay'ee qunnamaa wanti kun namoota baay'ee rakkisaa. Isinis immoo furmaanni isaa argamee jira. Furmaata isaa kana immoo waliin ni ilaalla. Maal inni bilbilli simii maxaraa, bilbilli kun simii maxaraa hin hojjetu. Simiin haalaa maxaree yeroon daawwale toleedhee naan daawwalu siluraan neetworkii naan jedha naaf hin hojjetu jechuudha. Ilaalaa isti walumaan ilaalla. Isti ilaala isinis ilaala siluraan neetworkii jedhee amma ilaalaa hin hojjenne jechuudha. Ammas ilaala isti sirriitti cheek godhaa ilaalaati. Maal jedha siluraan neetworkii nootti availabilii naan jedha naaf hin daawwalu. Maaliif neetworkiis naaf hin fidu bilbilichi hin hojjetu jechuudha. Bakka hin hojjetu bilbilichi emergency konoolii ni jedha. Kanaaf bilbila kana haala kamiitiin haala ittiin sirreessuu dandeenya karaa salphaatiin isiniif dhiyeesseera. Isinis immoo daawwadhaan isiniin jedha. Egaa bilbila kana haala ittiin nuti qayyarru karaa lamaan isinitti agarsiisa. Ammaaf karaa lamaan isinitti agarsiisa. Karaa dabalataa barbaadanis guyyaa biraatti yookiin gara fuulduraatti isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kanaafis immoo nutti dheeressitoo jedheen viidiyoon kiyya dheeressuuf otoo hin taane haala ittiin kan ittiin irraa barattan jedheen amaraaca lamaan isinii hojjedheera. Isinis immoo kallattii lamaan filannoo lamaan isinii hojjedheen jira. Isinis immoo isti laalaa kookab masilaal haala ittiin qayyarru amma haala ittiin haamii isaa qayyarru haamii isaa maal ta'ee jira isti haamii isaa laala. Haamii bilbila kana inni tokkoffaan irree amma tokko lakkoofsa qaba inni lammaffaan 00 ta'ee jira. Akkasumas akkuma beekamu haamiin bakka sararri tokko lakkoofsuma ta'anii kan hin hojjetin jiru. Inni akkasii sababa haamii sanaati. Haamiin sun maal ta'e jechuudha. Haamiin karaa yookiin immoo wanta sadii namaa qaba. Amaraaca yookiin filannoo sadii qaba. Innis sadansa maal jedhan tokko haamiin bilbila tokko maal jedha tokko saamsameera jedha. Saamsameera hin jiru ufuma akkatti jiru haamiin kun maal ta'a haamiin sun hin hojjetu yookiin cufameera yookiin immoo bilbilli kun cufamee yookiin bilbilli kun tureet yookiin itti fayyadamuun hafeet turtii booda yoo itti galchitan yookiin simii biraa itti fiddan hin hojjetu jechuudha. Maaliif haamiin yookiin cufameera haamiin bilbila sanaa. Inni lammaffaan maal jedha yookiin immoo sadii qaba jennee haamiin sadiin nuun abbabaa yookiin immoo nuuf barreessa nuuf fida jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan maal jedha inni lammaffaan hin heeyyamamne jedha. Hin heeyyamamne haamii kanaan osoo bannees hin hojjetu jechuudha. Lagisiif yoo hojjete iyyuu isa isaati booda yookiin immoo yeroon booda hin hojjetu jechuudha haamiin kuni. Inni sadaffaan immoo heeyyamameera jedha. Haamiin kun haamii orjinaala. Bakka kallattiidhaan yoo bilbila hin hojjenne haamii sana hin qayyarre maalluun jedha heeyyamameera kan jedhe kun yoo ittiin badanne nuuf hojjeta jechuudha. Biyyaans haamiin immoo dijiitii 15dha kan beekuu qabdanii. Haamiin kun immoo haala kamiitiin heeyyamamuu isaa hin heeyyamamne isaa saamsameera isaa kan haala kamiitiin beekna kan jettan kookab jidduuqanii 868 guutuu lakkoofsa tokko kookab lakkoofsa tokko kookab kana booda dijiitii 15 haamii keessan dijiitii 15 galfatanii booda dhuma gubbaa gagootanii booda masalaalii xuquran irratti daawwaltu. Kana booda immoo lakkoofsa kana immoo qabachuu qabdu. Lakkoofsa kana qabachuu waraqata irratti qabattanii yaaltu.
lakkoofsa ishii dijiitii 15 kana qabadhaa. Lakkoofsa ishii dijiitii 15 kana qabattanii booda yookiin egaa irratti daawwaltanii booda koola gootanii booda yookiin heeyyamameera yookiin hin heeyyamamne yookiin saamsameera isiniin jedha kabajamoo maamiloota keenya. Egaa tokko koodicha irra deemee isinitti himaa qabadhaa. Koodichi isa kanadha. Kana booda IMEI galchitu IMEI galchitanii booda dhuma gubbaa booda masilaalii tokko jechuudha. IMEIdhaan booda dijiitii 15 booda. Yeroo dijiitii 15 IMEI kana galfatan immoo IMEI kana qabadhaatii heeyyamameera yoo jedhe IMEI isa qayyabatan kana ittiin hojjettu hin heeyyamamne yoo jedha yoo ta'e immoo hin heeyyamamne jedha yoo ta'e hin hojjettanii IMEIcha hin qayyartu jechuudha. Egaa IMEIcha fuutanii akkaataa kamiitiin IMEI lammaffaa kana isa 00 kana bakka kana fiddanii galchitu asinitti agarsiisaa ilaalaa. Amma akkuma beekamu IMEI malaaltan kun 00dha. IMEI kana qayyaree isinitti agarsiisa ilaalaa. Kookab masalaal akkanatti kookab masalaal gootu sirriitti ilaalaa sirriitti akka isinitti mul'atutti jechuudha. Egaa 0606 gootu isa booda masalaal kookab bakka gahee jechuudha. Bakka masalaal kookab. Egaa booda modify IMEI jedhee barreeffama kana akkanatti gadi isinii fida. Simii tokkoffaa simii lammaffaa jedha. Amma sim 1 sim 2 bakka. Amma gaa bilbilaadha simii lammaffaadha waan ta'eef 00 kan ta'e lama tokko simii lammaffaa jedhu kana gadi tokko. Bakka kunoo IMEI achitti agartan kun asitti mul'ate maaliif bakka kunoo balleessina baaggoona kun akkanatti. Egaa balleessine booda IMEI dijiitii 15 kan biraa saaftu jechuudha. Dijiitii 15 kan biraa saaftu. Egaa kan biraa saaftanii booda bakka inni hun dhaabannaa 15 ragee kana booda maal gootu right time bakka right time kana booda kana gootanii booda IMEI right time successful jedha ta'eera jechuudha. Bakka okay jettanii rooboot gochuu bichaa yookiin restart gochuu bichaa yookiin dhagaa baaftanii itti deebisuu bichaadha. Kana booda bilbilli keessan sun maal ta'a IMEI inni 00 amma hin qayyaramaa jechuudha. Isti karaa biraas immoo isin agarsiisa ilaalaa isti. Egaa karaa biraas ani isin jedhe immoo tokko kookab kana bilbilli kun IMEI lamaatiin karaa lamaan qayyarama 36 46 laala sirriitti 6 3 kana booda masilaal kookab bakka akkana gootanii booda injiinaringii moodii jedhee isinii fida. Egaa bilbila keessan irratti karaa kanaan hojjechuu danda'a. Isin karaa kanaa isin GPRS kan jettu kanaa si gadee barreeffama kana gadi buutanii akkatti gadi buutanii kunoo ishii kana ishii irratti mul'achaa jirtu kana isheen irratti baaggochaa jiru kana akka ishii kana akkatti isin hojjechuu danda'a. Karaa kanaa isinii fiduu danda'a ግን hojii tokko jechuu danda'a hojjechuu danda'a. Amma kun karaa kanatu karaa biraatiin isinitti agarsiisa. Maaliif karaa kanaan hin hojjetu jechuudha. Agartanii karaa kanaan hin hojjetu. Karaa biraan isinitti agarsiisa malee. Kanaaf isin karaa biraa inni isinitti agarsiisu karaa kamii yoo jettanii akkana dabarsina ammayyuu gara bukkeetti akkana dabarsineet barreeffama gubbaatu karaa telefoon jedhaa connectivity jedhaa hardware jedhaa testing hardware testing maal jedha. Isin iddoo sana dhiistaniiti connectivity jedhaa bluetooth gajallee maaltu jedhaa CDC information jedhaa kunoo ishii kanadha. Ishii bilbilli jechaa jirtu kana ishii isinitti mul'attu kana jechuudha. Kana booda gadi tuqxu gadi tuqxanii booda asin raadiyoo information kan jettu dhaqxanii barbaaddu raadiyoo information gadi tuqxu haala gadi cuqaastaniin booda ilaa foon waan jetti foon tu jetti. Foon waan jechuun sim waan jechuudha. Sim waan yoo isin dide sim waan sana gadi tuqxu difama foon tu kan immoo ishii kan immoo yoo ishii kanatti ishii gadi tuqxu jechuudha. Amma gaa foon tuudha waan ta'eef kiyya maalan godhaa haala tokkoon gadi cuqaasa. Ta ida'uu kan jedhu kana biratti sendi koomandii kan jedhu gaarree gubbaatti maal jedhee jira ilaala sinus IMEI kee maal ta'e jira 00dha. IMEI kee jennee duratti isa kana garuu inni kun qayyarameeti. Kanaaf 00 ta'e jira. Kanaaf maal gochuun qaba gadiin cuqaasa akkanatti gadi cuqaaseen maalan xaafa qubee afaan Oromoon xaaftu jechuudha. Kabajamoota keenya afaan Oromoo xaaftu. Kana booda barreeffama kana akkanatti gadi cuqaa. Tokko tuqaa torba tokko tuqaa kudhan tokko tuqaa yookiin 12 qoodduudha dhiifama tuqaa miti. Ishuma tokkoffaa gubbaa tuqxu jechuudha. Simii tokkoffaa amma gaa simii lammaffaa yoo ta'e amma gaa simii lammaffaadha kiyya waan ta'eef bakka ishii gargadi ishii 10 sana gad tuqxu. Kana booda irraa balleessu tokko ishii kana mallattoo kana agartan miti kun mallattoo kana. Ishuma jalqaba 10 gararree sana mallattoo dabilii lama taatee jirti. Ishii tokko irraa akkasitti irraa balleessu. Egaa ishii sababni ishii balleessineef amma gaa IMEI galchine booda IMEI galchina. IMEI galchine booda dhuma IMEI gubbaa irratti ani ittiin cufnu ani ittiin xumurru ishiidha waan ta'eef ishiidhaan xumurra waan ta'eef ishii tokkicha irraa balleessineet IMEI keenya xaafna jechuudha. IMEI keenya xaafna laalaa bakka amma IMEI keenya xaafanii guuttanne kana booda dhuma gubbaatti maal tuqna mallattoo marraa balleessine sana karaa lakkoofsatiin isin hin tuqxu mallattiitti barbaadanii kunoo mallattiitiin ishii gubbaa sanadha mallattiitti qabadhaa ila kunoo mallattiitti galchu lama taatee dabilii taatee jirti ishuma tuqxu jechuudha bakka
Egaa amma gaa xumurree amma gaa xumurree garuu waa tokko nu hafamu amma. Yoo akkanatti egaa xumurree booda dirqama ida'uu karaa harka bitaatiin iddoo ida'uu jalqabaa amma gaa iddoo amma mallattoon kun jirtu kun iddoo mallattoon kun jirtu kana maal gootu ispeesisaa addaan buttula tii fi ida'uu gidduu sanatti addaan buttu. Yoo addaan butuu baattanii seendi koomandii yoo gootani kun akkana isiniin jedha. This command is not allowed jedha. In user will jedha. Agartan miti bakka amma tole isiniin jedhu. Maaliif addaan butuu qabdu dirqama kun amma addaan buti. Kun addaan buti addaan fagaate. Amma yoo akkas jedhi isa dura naan jedhu. Maal laan jedhama? Kun at command is sent bakka at command sent. Amma gaa sent jedheera. Isin maal gootu bakka tokko amiin keenya 15 guutuu qaba tokko 2 3 4 5 6 biasa amiin keenya 15 hin guunne amiin dhiifama amiin keenya 15 guutachuu qabna tokko 2 3 4 5 6 amma biasa amiin sadan tokko tunaara bakka amma dhama gubbaa kunoo bakka amma naaf guute kunoo agartanii at command send okay bakka amiin keenya dirqama 15 guutuu qaba egaa kabajaamtoota keenya kunoo haala kanaatiin amiin keenya qayyaduu dandeenya. Kana booda maal gootu roobota naaf gootu. Roobota gogootanii booda yookiin restart gogootanii yookiin cuftanii bantu bilbila keessan. Cuftanii bantu. Kana booda bilbila keessan karaa salphaatiin qayyarataniitu jechuudha. Inni raanfatina haala tokko deebee isinitti agarsiisa. Yoo isin irratti mul'achuu didee koodii ittiin raanfatina koodii isinitti agarsiisa jechuun raanfatina 36 46 6 33 masalal kookaa bakka viidiyoo kana ilaallaa. Sirriitti daawwadhaa. Isin fayyada irraa barattu barnoota guddaa isiniif kenna jedheen abdadhaa. Waan dhaggeeffattaniifis baay'ee galatoomaa. Chaanaalii kiyyas immoo saabskiraayib naaf gochuun irraanfatina. Nagaan turaa amma deebinee walitti deebinutti nagaan turaa. Ciao.